Gobernaran sendirian, sudah lah. Ini betul lah. Nah, boleh kan? Yang mau bukan masa di mana penyiaran desa di sini orang utara. Ini tuh ngabarin saya awal lama fi. Undur orang utara. Apa naik lah yo? Nggak bisa nemu tadi. Nafi. Wahid bukan sebenarnya. Kaji ulumar. Nagola garre hedul siyari ture. Magala te sambari du kana sedu yade. Amne kone naguddan galato ma jechuufi. Galata tarabbi ra'egal. Unga de mete rabbi galate fanne samboda rabbi te ane ummata jiran rabbi ummata abdanne gre. Ana rabbi ummata abdanne. Hanga nami tokko kophaatti hiriira ba'utti socho'aa akka turtan hedduu sagalee nutaa akka turtan quban qaba hedduu galatoomaa warra biyya isin keessa jirtaniitis kaleessarraa kaasee galateeffataa turre seenaatar ammoo member of parliament keessan Andree Gakaleetiin wajjin ture nama jabaa Swedish jabaa oromeeffattanii jirtanii yeroo tokko nu galateeffadha Andree. Magaalota keessa yeroo deemu yeroo baay'ee wanni deemuuf illee wanni hamilee naa kennus wanni hamilee nama buusuu danda'u hedduu jira. Wanni magaalaa takka irraa takka deemuun si dhoorgee dhiisii eeggal si goosiftu hedduu jira. Garuu galma keessa hoggan seenu tokko kan hedduu hamilee naa kennu waa lama tokko ijoollee bobboochu tana. Akkuma yeroo hedduu jee bilisummaan qabsoofnuuf sirni dimokiraasii qabsoofnuuf tan nuti itti fayyadamnu miti. Biitiin jaawwinu san nu booda dhufti. Dhaloota nu boodaatiif dhufti. Kanaaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochu iyyitee nu jeeqsan argu what is the purpose? Purpose inni nuti qabsoofnu ijoollee kanaaf ta'u hoggaan argu hamilee kiyya akka abdiin horadha jechuudha. Kalammataan manguddoo hoggaan arguudha. Qabsoon tun nuun hin eegalamne dura abbulama abbasali turte. Gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kana cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu hedduun hamilee horadha. Jara kan keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati. Obbo Baqqalaa beekuun ooltan qabsaa gamees hoggana kaafaa yeroo dheeraadhaaf sababa hoggansa kaafaa keessatti kennaa ture. Dhiibamee biyya kana jiru jechuudha. Obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan bira jira jechuudha. Jaalbabbaasaa Gadaammoo ni beeytanii amma duras gaafa nuti dubbadhe gaafaan anjoollee Ambobbaasaa Gadaa nama hin se'u ture. Nama natti fakkaatu ture. Leencuma goofaree qabu natti fakkaatu ture jechuudha. Maaliif osoo maqaa isaa fi warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhee anta kastamaarin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaatee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha. Gaafa nu ijoollee maqaan isaa karaggaa turoobaa fa'aa aslii oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture. Kanaaf hoggaan namoota akka Bobbaasaa fa'aa akka Obbo Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin han qabus gaddin han qabus narraa bada maaliif gama tokko ijoollee jechuun dhagaa gama kaanii manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon kun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri ariinu qabuu dandeenyu dheessine jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa lafaa cufaa maaltu nu dadhabsee jeetiin xiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbiin waliin haa dheeressu hedduun isin arguu biyyata hedduun gammada. Fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020 qabsaa'uuf qophaa'aa turre silaa inni illee kaseenu baasne 2002 na bira baafatee deeme baga wala garre waggaa tokko warra walaayitaa uummanni walaayitaa osoo dhugaa godhaa jira duwwaa isin mirga yeroo murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii jaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo lafiin uummata ajaa'ibaati. Opposition hanga bulchiinsatti xiqqaa amma guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa jiran tarkaanfii irratti fudhatame
yeroo gabaabaatti gaafii isaanii deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba. Uummata Walaayitaatti illee irraanfatina Oromoo. Maaliifi uummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu jiran cunqurfame kan nu jiran dhiibame hedduu jira. If qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni biyya saniitiifis akka qabsooftan isin gaafadhaa uummata Walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada. Isin bira jiru. Akeekni duula kanaa inni lammataa waa'ee nagayaati. Uummata miidhamaa jiru keessattuu rakkoo miidhaa ajjeechaa hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee hoggaa laalle yeroo kanatti waa'ee nagayaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfameen hin beeku. Namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'een hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenyee erga hidhaa baanes baafnee buufnee manguddoo biyyaa wajjin hayyuu biyyaa wajjin warra biyya bulchu wajjin warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin dippiloomaatota wajjin if wajjin saasoyne rakkoo biyyi keenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagayaatti yoo deebine qofa jenneet kam kaana jechuudha. Rakkoo hedduun itti himee jira. Isinuu nagaarran beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama harkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lamaan sadan dabre kanatti dhumeetti biyya sanii dhabee hin beeku. Lola waggaa 30 Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan. Sanii dabalannee shibbirii darbii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii ka waggaa 3 kanaatti dabre. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 hanga 91tti lola bal'aa godhame san caalaa amas lama sadi keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'ee jira. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin waggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Kanammoo kan nutti fide akkuma ndeengodde jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalattu dhufte kaleerraa barachuu dhabnee akkuma kaleessa akkuma Haayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furra aangoo humnaan qabannee turra yaanni kiyya qofatu ka Rabbi irraa gadi bu'ee kuuka sheeyxaanaati yaanni jedhu gara wal waraasaatti nama galchee jira jechuudha. Keessattuu Oromiyaa keessa har'a yoo laaltan waan hedduu nama gaddisiisu agarra. Jaalbobbaasaa Nasirreen Gandayoon Dongore lola keessa ture lolee lolchiisee deema. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaaf jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wallolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofa miti kan wallolaa jiru. Wallola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ka ajjeefamu ka isaan umura dabree manni isaa irra gubata karaa deemee galuu hin danda'u ni saamama waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sadii akka baddu godhee jiru. Fakkeenyaaf tokko yoo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudha. Shariini isaa immoo dangatii mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiin 200,000 kannite naaf immoo 400,000 fuudhisiin jaa 1,600 naggaadee irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dheessan 1,500 kafaltu malee siin ganni nu jedhan si gadi hin dhiibnu jedhan hoggaa inni 1,500 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe mallaqa warra bosonaatti kennite siin jaa dachaa si gaafate jechuudha. Dheengadda
Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee an jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kan inni akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii manni godhaa jiru gidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi bannaaraan ol guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira. Uummata Oromootiin qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti nima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya kan aarsu yoo jiraate haa bobo. Dhugaa lafa jirtu isinitti. Lachuu immoo karaa sirriitiin wal lajaniif deemaa jiran. Waraanni bilchiginnaadha. Aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneef illee jiraa siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeetu lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhan? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal inni jechuu jiru? Warri Tigraayittii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiif tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiisanii ka biraa mana tokko irraa dhaantanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiif dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru. Ummata gumuus na umeetani. Miskiina nama irraa haasa'u. Umaatii namaas ni dabala. Kufaatii diinagdeetiif ni dabala. Karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eegsifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu. Arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe. Osoo biitiin jiine. Osoo uummanni addan facaane. Yeroo yeroo bu'aa mul'atu asitti himaani. Amma lolli dhaabatanii uummata Tigraay fi uummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuu taatu. Lama dura hogganoota Tigraay hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte. Maaliifi gaafas walitti dhufii qofaat ture. Arra dhiigaan halki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jirti. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dareenee jirra Oromummaa kana beeknee ijaaruudhaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyu tattaafannetu diigama.
mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Kan jedhamu waan biraatiin miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irra itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidi diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dabna. Wanni sodaa hin hafne mootummaan ture amma dakkara miti Itoophiyaa isteet takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kanas jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jiru. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba. Amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootuu humnaan ijaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhumtus hin jirtu jennee jalanneetti naa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galcha. Umar Maakuraasatti danni yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni yaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawween si dura dhaabbatan wajjin gattaa'ii mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii dhufuu hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qabaa jenna. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaatii biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawattis akka mataa kiyyaattis biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jirti. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagaa kan fudhatu taate dubbii keenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jenna. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu sun hin jedhu. Mootummoonni hedduun deengata dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa ilaalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra. Akka waan biyyi keenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan Maanchistarii fi Arsenaal ta'aniitti kun dhagaa itti kan nagamaa gamana kun harka dha'uudhaan hamila kan naafi ture jechuudha. These are people biyya keenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte ni beekna. Sirnoota dhufaa dabraa irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabraa irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fi hidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamicha akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'uu nu gocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jirtu akka taateen beektu ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtan hiyyummaan amma jirtu namni kiraa kafaluu hin danda'u nyaatee buluu hin danda'u. Dur hojjetaan mootummaa baadiyyaarra namni dhufee bira taa'ee itti barata akkasiin hedduun keenya akkasiin baranne arri hojjetaan mootummaa ifiifuu nyaatee buluudhaaf abbaa isaa qonnaan bulaa irraa xaafiin kiishaan dhuftiif jechuudha. This is disaster jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal mari'achuun irra wayyaa karaa hunda laallee jirra. Kana ala itti deemnaan hangama kiyyaan qaama rakkoo biyya sanii ta'uun barbaadu. Qaama hiraar saba keenya irratti itti fufsiisu ta'uu hin barbaadu.
hamman dandeet hamma beekumsa xiyyaatitti sirna amma duraa san keessaa bahuudhaaf tattaafateetiin jiru. Garuu wal waraansa ilmaan Oromoo jidduutti godhamu keessatti wal waraansa barbaachisaa hin ta'in keessatti hirmaachuudhaan gadadoo haawwan Tigraay gadadoo qonnaan bultoota Amaaraatiin qonnaan tiifattoota Affaar dhumaatii saamicha uummata Oromoo irratti godhamu keessatti hirmaachuun barbaadu. Hangam dandeetti beekumsan qabuun dhageettii fi beekumsaa fi beekamtiin qabuun siyaasaan biyya sanii karaa qabattee wal waraanuun dhaabbatee rakkoolee waraansatti nu galchan san mariidhaan ummata biyya alaatiis gargaarsifannee mariidhaan furuu irratti yoo kadeemu taate waan beeknu gumaachuudhaaf qophii. Lakkii lolaan itti malee ga'e mootummaa yoo itti deemu taate immoo si haa baasu jennaan jechuudha. Malee nuti jeequmsa keessa hin biraanu. Hin baasu immoo kana sirriitti waan hubannuuf hin baasu jennaa. Kanaaf uummanni keenya ka Sweden bu'aa nagayaa ni beektan. Bu'aa nagayaa uummanni keenya kan shawaa lixaa keessa jiru, shawaa kaabaa keessa jiru, Wallagga Afran keessa jiru, Gujii lamaan keessa jiru, Booran keessa jiru. Ganama waggaan waajjira keessa dhagu ganam manguddoon tarrifamanii na eegan, haawwalitti tarrifamanii na eegan. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti hanqawween ajajuun qabu. Akkaanaan waa godhuufii danda'utti rabbii fi mootummaattis ijoollee waraana hordoftis nu haasa'i haa araaramanii. Araaramaa jenna nutis araaramaadha. Wanti haawwan Oromoodhaa barbaadan, wanti abboonni Oromoodhaa barbaadan qonnaan bulaaf daldalaan wallahi keessa daldalaan hin hafne jira. Kuma lamaa fi 19 gaafii nama baqqalaan na hinu daldalli qabbanaa'uu eegalee ture. Garuu daldalaan achuma ture. Amma daldalaan irra jireessi godinoota irra Musinjee keessa jiru kun saamicha ajjeechaa dheessuudhaan dukkaana isaa hoteela isaa dalagaa fi dhiisee dhoortoodhaan Finfinnee jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan takkaa midhaan facaafachuu hin danda'u. Ka facaafate immoo deebisee haammachuu hin danda'u. Kun maal uummanni keenya maal waa'ee biyya argu uummanni keenya maal kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf lolli kun dhaabbachuudha qaba. Hunda dura kana mootummaatu dhaabuu qaba. Mootummaan dirqama guddaa kan qabu mootummaadha. Mootummaan rakkoon biyya sanii humnaan osoo hin taane mariidhaan qofa akka furamtu fudhachuudhaan qaamota akkuma Tigraayitti eegale waraana bilisummaa Oromoo wajjinis humnoota bilisummaa Beenishaangul wajjinis gadi taa'ee ilaafilaafeedhaan mari'atee biyyattii karatti haa deemsu jennetti yaamna. Isinillee waamicha kana akka deeggartan gaafannaa galatooma.